Ani Germany dhufe maqaan koo Asterii garuu namni tokko Asantii jedhama. Hiriyaa wajjin. Hiriyaa wajjin maaliif asitti argamtan? Uummata Walloo gargaaru. Maaliif har'a garuu argamtee jirti? Argameen jira durayyuu gaafa sana natti hin tolu galma barkumeen dhaqaa jedheen ture. Kun har'a dhufnee gargaarsa Walloof waa tokko qopheessine kun har'a waltajjii bareechuuf dhufneerra. Har'a kan asitti argamneef uummata Oromoo Walloo jiraatan lafa isaaniitirraa qabeenya isaaniitirraa buqqaafaman deebisnee dhaabuudhaaf konsertii artist Saayilisaa Saamtiin dhufamu qophaa'ee sagantaa kana nutis irratti affeeramnee irratti argamne jechuudha. Guddaan dhagahame maaliif uummata Oromoodhaa kibbaa fi kaabaan oduu amantii fi kutaa waliin qoodin akkanatti yaani Walloo jecha hirmaachuun baay'ee keessa uummati Harargee bahaadhaa dhugatti waan baay'ee nama gammachiisu. Walloo jechuun uummata dirqisiistee eenyummaa sarbiti. Ani wallaarraan dhaale, atillee warraallaa dhaalte. Isaan garuu uummata dirqiidhaan warri abbaa irree warri gorboonfataa ta'anii saba Oromoo xichee harma muree harka muraasantu dirqii itti laate. Jirtuu kabajamtoota daawwattoota keenya kun torbaanitti yeroo kana kan isiniif dhiyaatu sagantaa bohaartiiti. Sagantaa bohaartii keenyaarraatiinis konsertii deeggarsa Oromoota Walloo kan iddoo jireenya isaanii irraa buqqaan bakka itti deebisuudhaaf walliftuu Saaliyaa Saamiitiin dhiyeenyatti handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee galma barkumeetti qophaa'ee fi seenaa gabaabaa Oromoota Walloo irratti xiyyeeffachuudhaan waan walitti qindeeffannee qabannee dhiyaanneeti jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya. Akkam jirtu yaadamni akkam jirtu yaafira silasi kan du'eetu bada malee kan jiruuf abdiin jira. Wangeetti warra lafee walargaa bolaaf qomoo arri guyyaa Wallooti Walloo mallattoo Oromoo. Xiiqiidhaan kanas nuuf ta'u waamicha dhageessanii baga jaawwala garree baga dana geessanii. Wayyoo yaa warra lubbuun hin jirree yaa warra dachee seentanii yaa warra boolla buutanii Walloo Finfinnee gubbaatti akkas kabajamuu isaa warri argiin buutanii. Yaa gootota Oromoo yaa sabboontota sabaa takkaanuma kaatanii yoo dhulaattan maal qabaa. Oromoonni Walloodha gosa Oromoota bareentoo keessaa isa tokkodha. Oromoonni kunis kaaba Shawaa irraa eegalee hanga naannoo Tigraayitti qubatanii kan argamanidha. Oromoonni Walloo akkuma Oromoota birootitti waggoota dheeraadhaaf lafa qubsuma isaanii tan taate Walloo naannoo Amaaraa keessatti qubatanii jiraachaa kan jiranidha. Haa ta'utii malee dhiibbaalee waggoota dheeraadhaaf karaa garaagaraatiin irratti gaggeeffamaa tureen gaafii mirgaatii fi gaafii abbaa biyyummaa yeroo dheeraadhaaf irra deddeebi'amee sabboontota Wallootii fi sabboontota Oromootiin gaafatamaa tureen bara 1994tti godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraa jedhamee moggaafamuudhaanis hundeeffamuu dandeetti jira. Walloo koo biyya dhiiqii biyya Oromummaan kaayaa biyya mootatti jaddu biyyaan koo manooyyee biyya baadittii maayaa. Hanga biyyoo dheeratellee dhugaa mul'isa barrii baadittii maayaa keenya yoo dikku jedhanii maqaa jijjiiran jarrii. Gudit jechuun sadii gulli otuu jedhanii seenaa dhugaa jijjiiru. Kan akka isheetti gadi qabee sirnaan isaan bulcheeyyuu biyya sana keessa jiru. Mootummaa Oromummaadhaan adaawii shishin gootee Walloo qofa seetuu sinti jiraa yamma gondoritti waggaa 40 moote. Kan seenaa hojjetanii darban gootonni Walloo kumaa. Eenyuun hin maqaadhaa eenyuun waamnaan naadhuma. Kan diinni jaanaqattee ofumaa boolla lixxu Walloo koo biyya gootaa biyya balaa isa dhaqaaqiltu. Magaalaan guddittiin godina adda Oromiyaa naannoo Amaaraatiif magaalaa Kamiseeti.
Godinni addaa Oromiyaa naannoo Amaaraatiif teessuma lafaatiin naannoo Oromiyaatiin alatti kan argamu yommuu ta'u, naannoo ladhaa fi godinoota hambaatiin daangeffameeti argama. Haaluma kanaanis kibba lixaatiinis kaaba Shaawaa, kaaba dhiyaan ammoo kibba Wallootii fi godina addaa Argobba, gara bahaatiin ammoo naannoo Affaariin kan daangeffamedha. Gaaffilee mirgaa bara 1991 irraa kaasee Oromoota Wallootiin dhiyaachaa turan bara 1994tti yommuu deebiin laatamuuf aanonni afur isaanis Baatii Dawwee Isayyaa Gullaadhaa fi Artuma kibba Walloo irraa fudhatamee aanonni lama ammoo isaanis Fursiidhaa fi Sanbateen kibba Shaawaa irraa fudhatamuudhaan Khamiseen ammoo magaalaa guddittii godinichaa ta'uun hundeeffamuu dandeetti jira. Godinni addaa Oromiyaa naannoo Amaaraa Khamiseen erga godina haaroo ta'ee hundeeffame booda aanota shanitti kan qoodame yommuu ta'u isaanis Artumaa fi Fursiin tokko ta'uudhaanis Isayyaa Gullaarraa gara Caffee Golaatti maqaa jijjiirate. Baatii Dawwee Sanbateedhaa fi Khamisee dabalatee godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraa kan aanota shan of keessaa qabu ta'uudhaanis ijaaramee of danda'ee afaan isaatiin barachuudhaan aadaa seenaadhaa fi afaan isaanii dagaagfachuu dandeetti jira. Oromoonni Walloo qabsoo mirga ofii kabachiisuudhaa fi mirga abbaa biyyummaa isaa gaggeessaa turan dhiibbaaleen garaagaraa isaan irratti gaggeeffamaa tureef osoo hin jilbeeffatin mirga afaan isaatiin barachuu aadaadhaa fi duudhaa isaanii akkasumas seenaa isaanii afaan isaaniitiin akka dagaagfatan gochuu danda'aniiti jiran. Oromoota Walloo keessaa muraasni isaanii Khamisee, Baatii, warra Iluu, warra Qaalluu, warra Baabbootii fi Raayyaadha. Akka lakkoofsa uummata Itoophiyaa bara 2007tti odeeffannoo kennameen baay'inni lakkoofsa uummata Oromoo Walloo kan waliigala 457 fi 278 yommuu ta'u bal'inni lafa isaanii ammoo iskeer kiiloomeetira 3470 baay'inni waliigala namoota Oromoota Walloo keessaa ammoo parsantaan 34.3 takka magaalaa kan jiraatanii fi dhibbeentaan 10.44 ammoo horsiisee bultoota yommuu ta'an kan hafan ammoo qotee bultoota. Baay'ina uummata godina Walloo keessaa dhibbeentaan 94.54 Oromoo yommuu ta'u dhibbeentaan 4.7 saba Amaaraatii fi akkasumas dhibbeentaan takka tuqaa 39 ammoo sabaa fi sablammoota birooti. Uummanni Oromoo Walloo dhibbeentaan 94.3 afaan Oromoo kan dubbatan yommuu ta'u dhibbeentaan 3.43 afaan Amaariffaa kan dubbatanidha. Oromoonni Walloo dhiibbaa irratti gaggeeffamaa turan afaan isaanii akka hin fayyadamne taasifamuudhaaf yaaliin garaagaraa godhamaa turullee kanaaf osoo harka hin laatinitti
afaan isaaniitiin dubbachuudhaa fi barachuun aadaa afaan fi seenaa isaanii dagaagfachaati jiran. haa ta'uutii malee dhiibbaa alagaa kanaanis kan afaan isaa barachuu dadhabeef ni jiru. Oromoonni Walloo namoota akkanaa kanaan ammoo maqaa moggaatuudhaan sadacha jedhanii waaman. Sadacha jechuun ammoo hiikni isaa Oromoota afaan isaa hin beekne jechuudha. Haaluma kanaan Oromoonni Walloo bu'aa bahii hedduu keessa darbuudhaanis sadarkaa yeroo ammaa irra jiru kana irra gahuu danda'aniiti jiran. Jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya iddoon ammaan tanatti argamnu handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneeti. Iddoo kanatti gaaronni argamneef akkuma beekamutti lammiilee Oromoodhaa naannoo Walloo irraa buqqaan deeggarsa koonsartii isaan kana bakka deebisanii ijaaruutiif as magaalaa Finfinneetti argamneeti jira. Akkuma daawwataa jirtan kanatti gaa lammiileen Oromoodhaa Walloo irraa akkamitti hafne jechuudhaan godinoota hundarraa kaanii dhufanii asitti argamaniiti jiran. Ammaan tana gaamee isaan kanaanillee eessarraa akka dhufanii fi maaliif akkasitti argaman maaltu itti dhagahame waan jiru isaan gaafannee gara keessanitti deebina. Galatoomaa mee duraan dursa baga asitti argamtanii eessarraa dhuftame? Duraan dursee galatoomaa isin jechaan nuyi godina Kamisee irraa dhufne magaalaa Kamisee irraa ani maqaan koo Alii Sumaaniin jedhama. Duraan dursee uummata Oromoo bal'aa galatoomaa isin jechuun barbaada. Dhugaa rabbitti lammii keenya Walloo bara 450 gabrummaa jala jiruuf akkanatti uummata Oromoodhaa wal simatuudhaaf wal arguudhaaf kun kaayyoo guddaadha. Kanaafuu lammiileen keenya ammallee nuyi dararaa jabaa keessa jira. Ijoolleen keenya ammallee hidhamaa jiranii ammallee dararamaa jiranii kana bira dhaabbachuun wal bira dhaabbachuun waan baay'ee barbaachisaadha.
Kanaafuu an dhugata har'a gammachuu guddaan na dhagahame. Maaliif uummata Oromoodhaa kibbaa fi kaabaan oduu amantii fi kutaa waliin qoodin akkanatti yaani walloo jecha hirmaachuun baay'ee keessa uummata Harargee bahaadhaa dhugatti waan baay'ee nama gammachiisu dalagaa wanni irra jiranii ammas walloon gabrummaa keessa jirti halagaa jala jirti amma gaafa halagaa jala baanutti yoomiyyuu of kabachiisuudhaaf duubatiin deebinu uummati Oromoo bal'aan akka nu qabatu abdiin qaba yaadanii akka kiyyatti. Dhugaa rabbitti gammachuu guddaadha. Maaliif uummati Oromoo gismaahuu dhugatti yaani yeroo adda addaatis Oromiyaa keessa deemnee jira uummata walloo kabajaa jaalala waan qabaniif uummati Oromoodha itti muudha malee wanni hin barbaachisu. Kanaafuu ani akka nama tokkotti dhugatti har'a gammachuu guddaan dhaga'a kan jecha ibsuu hin danda'u. Maaliif haala tokko tokko kan keessa deemaa argaa jirra ijoolleen halkan guyyaa hirriba dhabanii koreen asitti hundoottee ijoollee wallootti jecha dalagaa jiran dalagaa ofii dhiisanii waan baay'ee wanni nama godhu nuhillee ijoollee walloo jabaachuu qabna yeroo ammaa kana keessatti uummata keenya wal dhaggeeffachuu qaba oduu dhaaba tokko hin jedhin oduu kutaa fi amantii waliin qoodin tokkummaadhaan falmanne gara duratti akka ceenuun jedhee abdii qaba obboleessi kiyya. Mee koonsartiin deeggarsa walloodhaa kunoo as handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irratti haala kanaan qophaa'uu kana maaltu sitti dhaga? Kunillee magaalaan Finfinneetillee ammallee teenya hin taane nuyi wanni asitti qophaa'uu dandeenyeef magaalaa tana Oromoo urgeessuu qabna. Magaalaa tana guddittii keessatti Oromoo irratti wal arguu jechuun Oromoon dhufee asitti wal arguu jechuun waan guddaadha. Maaliif diinaafis nuyis immoo magaalaa Finfinnee eegalaa jechuun kophee dhinnee karaa gubbaa buluu qabna malee magaalaa Finfinnee keessaa bahuu hin qabnu. Maaliif magaalaa Finfinnee keessaa alatti yaa'uudhaan namni keenya gawaa argate manuma nyaataatii fi caffaraa dhiisee dalagaadhaan agarsiisuu qabna uummata keenya bira dhaabbannee jechuu barbaadeetti gabaabamatti. Ayyee galatoomii kan hin dhufe walloo irraa magaalaa Kamisee irraa hin dhufe. Kan hin dhufeef konsartii walloo deeggaruuf jedhamutti ta'ullee kan hin dhufeef wantoota adda addaa akka hin dhufuuf kan na godhe waan hedduu jira. Garuma Finfinnee kana dhufuunu nuuf waan guddaadha. Gara Finfinnee gara magaalaa Oromoo dhufuu keenyaafuu nuuf carraa akkanaa kun uumamuun nuuf akka nama wannitti baay'ee gammanna. Kanaafuu kan dhufneef kana waan ta'eef dubbii xiqqeeti jenneetu dhufne. Kanaafuu waan keessa keenya keessa waa hedduu jira. San ibsachuu dhabdullee magaalaa Oromoo keessa jirra jennee amma waggaa dhufnu bakkee irraa dhufne irraa kan wanni jennu kan dhufne Amaara keessaa dhufne Walloo keessaa yookaan Amaara kilil isa jedhamu kana keessaa dhufne. Kanaafuu amma kan jiru biyya abbaa keenyaa jenneeti abdanna. Kanaaf biyya abbaa keenyaa dhufne jenneetiin wanni jenna. Baay'ee nuti gammachuu hedduu nutti dhagahama. Nuti ummatuma Oromoo arguunu baay'ee hayli malee gammachuu nutti dhagahama. Nama Oromoo tokko arguun nuutiif baay'ee waan akka guddaatti ilaalla. Asii dhufne waggaan ilaalle kun Hararii kun maali waggaa jedhan nuyi kan beeknu tokkuma. Oromoon Oromummaa achuma Walloo nama bakki jirullee kan hin beekne jira ammallee uummata bal'aa akka qabullee kan hin beekne jira kan dallahamee hafee jira. Kanaafuu uummata qabdanii uummata baay'ee guddaa qabdanii saba guddaa qabdanii jennee achitti dabarsuutiif nu gargaara. Kanaafuu uummata guddaa kana keessatti sabuma kana kan ta'uun baay'ee gammachuu guddaadha. Alhamdulillah nama jechisiisa. Dhaamsa kan hin dhaabuu qabu akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa kun akkuma jirutu ta'e ummati Oromoo Walloo baay'ee miidhamaa jira. Fakkeenyaaf nama 50 olitti hidhameera. Magaalaa Kamisee kantiibaa magaalaa Kamisee illee hidhameera. Jillee hidhameera. Nama 50 hidhameera. Maqaa seeraan kabachiisan jedhuun ummanni mootummaan Amaaraa dhiibbaa guddaa nurra gochuu jira. Ummata hidhamanillee naannoo keenya keessatti yookaan zoonii keenya keessatti hin hiine kan hidhe biyya abitti geessee hidhe. Kanaafuu dararaa hamaatti irra gahuu jira isaanii. Kanaafuu yoo dandahame akka nu hiikaman yoo dadhamoo gara godina keenya akka dhufan nuyis mana hidhaa qabna. Kanaaf mana hidhaa keenya keessatti namni seera cabsee yoo jedhamellee afaan keenyaan miti kan amma murtiin gaafamu kan jiru. Murtiin afaan abiin kan hin beekne jira. Kanaafuu naannoo isaanii garas geessanii afaan hin taaneen afaan hin beekneen murtii kennina jechuu jiranii ofii nu dhahaa ofii murtii kennaa ofii murtii nurratti gaggeessa sabni kun jecha. Kanaafuu saba kaan wajjin lola maal hin qabnu nuyi kan jiraachuu feenu akka Oromootti taaneeti akka eenyummaa takka taaneeti jiraachuu fakkeenu Oromoo taanee dhalanne hamma doonnis Oromoo taanee duuna jenne kana. Galatooma egaa kabajamtoota daawwattoota keenya wallisaa keenya jaalatamaa fi beekamaa wallisaa Zarihuun Wadaajootis kunoo as nu biratti argamanii mee isaaniinis baga nagaan dhuftan jennaani mee gara isaaniittiin isin dabarsa. Nagaadhaa
waan kuni waan dhimma keenyaa taa'ee fi asirratti argamne waan yeroo baay'ee gargar nu facaasanii addaan nu baasanii nu qoodanii gargar turre amma sabi keenya wal barbaadaa idaa akka inni wal barbaadu fuulduratti gareen kamiyyuu hundinuu biyyaalessa Oromiyaa keessas kan ala jirus akka wal barbaaduuf asirratti keessumaa kan warra Walloo kun baay'ee nama quuqaa kanaaf haran asirratti argamuu dhufe. Ani egaa kana jalqaban jedhaa jalqaba akkasitti walitti yaa'uun dura Beeraawi Tiyaatiriitti bara 1969 ture. Inni kun immoo isa baay'ee seena qabeessa. Uummati kun akkaataatti wal barbaadu godhamuun isaa baay'ee natti tolanaan. Kanaaf fuuldurattis biyya Walloos bakka adda biraa dhannee akka kanaarratti agarsiifnee tokkummaa Oromoo wal keessa yaasuun nu keessa jiradhe yaada. Kun baay'ee gaariidha. Konsertiin tumsa Walloo kun artiist Saaliyaatiin kan qophaa'edha. Artistoota kan hirmaachise torban irraa ture. Yeroo jalqabaatiif konsertiin guyyaan isaa jijjiiramee namni akkatti dhufu jechuun uummanni keenya hangam akka walii birmatu argisiisaa jechaadha. Kanaaf kan ammoo aadeeffannee wal cinaa dhaabbachuun immoo aadaa keenya gochuu qabna. Hin milkoofne innee yaanna waan hojii tokkoon dhaabbatu miti. Yeroo biraattis itti fufuu qaba wal cinaa dhaabbachuun akkasii kun. Har'a kan asitti argamneef uummata Oromoo Walloo jiraatan lafa isaaniitirraa qabeenya isaaniitirraa buqqaafaman deebisnee dhaabuudhaaf konsertii artist Saayilaa Saamtiin durfamu qophaa'ee sagantaa kana nutis irratti affeeramnee irratti argamne jechuudha. Akkuma beekamu kana duras uummata Oromoo naannoo Sumaaleetirraa buqqaaniif sagantaa garaagaraa qophaa'aa ture. Sagantaa garaagaraa godinaalee Oromiyaa hedduurra naanna'ee hojjedheen jira argeetiin jira. Waan akkanaa waan waliin waan saba isaa tuqu kanarratti uummanni Oromoo yeroo kamiyyuu kutannoodhaan tokkummaadhaan sagalee tokkoon miira tokkoon dhaaban sabaan dhaaban amantaadhaan kutaadhaan osoo waliin qoodin dhimma sabni isaa tuqamuu irratti wal faana adda addummaan tokko otoo hin jiraatin irree tokkoon irratti hirmaata. Akkuma beekamu konsertiin kun irratti argamne kun torbee kaleessaa ture uummanni eega qophaa'ee sagantaan guyyaa lama akka safu sagantaan jijjiiramuu himame uummanni godina jala bultiidha godinaalee garaagaraa irraa dhufanii Finfinnee kana guutanii jiran turanii uummata asitti qophaa'ee dhufe sanatti haala gaariidhaan hin beeksifamne ture sagantaan jijjiiramuu isaa haala gaariidhaan hin beeksifamne ture namni akka dura yaadame sanas ta'uu baatu har'as uummanni argame baay'eedha sagantaan tokko haqamee guyyaan isaa jijjiirame gaafa guyyaa lammataatitti sagantaan akkanatti uummanni irratti argame sagantaa jalqabaati jedhee haasa'uun hin danda'a. Maaliif sagantaan tokko yoo hafe har'as akkasumatti fakkaata namni yookiin guyyaa hubachuu dhaba. Akkasuma immoo handarbe sanbata xiqqaa waan ta'eef torbanitti darbe jedhamee himamee ture kaleessa fa'aa warri se'an turan. Waan akkasii sagantaan dhaabbataa ta'uu dhiisuun kun xiqqoo dhiibbaa uume kanumaanillee uummanni Oromoo walirraa nafne dhimmi Walloo dhimma uummata Oromoo maraati Walloo gaafa xiiqii Walloo gaafa ibiddi gabrummaa dhaamsuu dadhabe ibidda isaan irraa boba'aa jiru warra ofirraa faccisee onnee guutuudhaan eenyummaa isaaniitiin boonaa eenyummaa isaanii kabachiisee yeroo hadhaa san har'a ga'e har'a immoo fakkaattonni kaleessaa warri sirna gabroonfataa durii sun deebisuu barbaadan lafa isaaniitirraa qabeenya isaaniitirraa yeroo buqqaasan uummanni Oromoo immoo sin cinaa jirra jedhee sagantaa kanarratti argame jechuudha. Dhaamsi Oromoodhaaf qabu waan kamirrattu garaagarummaan ilaalchaa akkuma jirutti eenyummaadhaan tokko aadaa tokko qabna afaan tokko qabna biyya takka qabna biyya takkitti qabnu tanaaf immoo hundi keenya wal cinaa yoo hin dhaabbanne hundi keenya tokko yoo hin taane diinaaf karaa saaquu ta'a. Gaafiin Oromoo hedduun akkuma gaafatametti rarra'ee hafe obsaafis haa ta'u yookiin riphees haa ta'u uummannis gaafiisaa dagatee miti. Gaafiin Oromoon durirraa kaasee gaafatu keessaa tokko saba ofiitiin buluudha. Saba ofiitiin buluu sana immoo saba biraa jibbuu irraa kan ka'e osoo hin taane Oromoon dantaa isaa kabachiisee dantaa saba biraa hin kabachisa yaada jedhuuni. Ammas uummanni Oromoo gaafii hedduu qabu nuuf deebi'a jedhee abdiidhaan eegaa jira. Gaafiin kamiyyuu yoo jiraate Oromoon kutaadhaan gandaan amantaadhaan osoo waliin qoodin akkuma kana dura akkuma
kana dura yeroo diina jala jirru akkuma kana dura waggaa diinan gabroonfamaa jirru garaagarummaan tokko otoo gidduutti hin argamin dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti Oromoon godina tokko yoo tuqame Oromoon godina biraa itti dhimmame dhimma kooti na ilaallata jedhee akkuma Oromoon kana dura dhimma Finfinnee daangaa irraa Finfinnee dhufee jiraachuuf miti ummanni Oromoo daangaa irraa maaster pilaanii kan mormaa ture. Kanaaf dhimma Oromoo irratti Oromoon marti harka wal qabatee gara fuulduraatti waliin tarkaanfachuu qaba. Kana booda dhoqqee akka kana duraa san keessa gangalachuun hin jiru. Hadhaan jiraatullee roorroon jiraatullee akka kana duraa san wanti abdii nama kutachiisu hin jiru. Oromoon waan hin caban fakkaanne cabsee har'a ga'ee jira. Kana booda immoo wanti Oromoo cabsu hin jiru jedheen yaada. Baga nagaan nu dhuftan isinis walumaanuu baga dhufnee ulfaadhaa galatoomaan isin jaa. Gaariidha wanni nu kakaase jalqaba duraa Oromummaadha. Tokkummaa Oromooti. Tokkummaan Oromoo kan jalqabamee jiru kuni kan jijjiiramni amma jiru kuni namni waan xiqqoo argate qabatee waan hafes barbaaddata. Asumarrattu ammoo koonsertiin har'aa hawaasa keenya kan buqqa'e kan Walloo hawaasa keenya kan buqqa'e deebisuu kan jedhu irratti hundooyneeti. Akkuma waliigalaattu wanni asitti waliin nu fide maqaa Oojoo kanaa jechuudha Oromummaadha. Maaliif har'a garuu argamtee jirti? Argameen jira durayyuu gaafa sana natti hin tolu galma barkumeen dhaqaa jedheen ture. Kun har'a dhufnee gargaarsa Walloof waa tokko tokko qopheessine kun har'a waltajjii bareechuuf dhufneerra. Kun waan nama gammachiisuuti. Tokkoffaa gargaarsa lammiif lammii waan barbaachisaa ta'eef nutis bira dhaabbachuu qabna dirqama keenyaati kanas ni beekna. Lammaffaa immoo Finfinnee keessatti waan akkasitti qophaa'e uummata hunda dhufee kun asin argitaa galma isaas guutuudha. Hunda isaanii as jechuun Finfinnees kan keenyaa jechuu duwwaa osoo hin ta'in waan akkasitti keessa qopheessuu qabna. Kanaaf har'a namni baay'ee kana laalee community keenyaas uummata Oromoo aadaa keenyaas waan hunda uummataaf beeksisaa jirra agarsiisaa jirra baay'ee bareeda. Maqaa kiyya Nasruu Jamal Jaama godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessaa irraan dhufe. Mee har'aan tana maaliif asitti argamti? Walloo irraa eenyu tafaa jee deeggarsa Wallootiif ka'ee dhufe. Gammachuu hanqana hin jaamne natti dhagahama. Dhufuu kiyyatti hedduun gammade. Dhufee asirratti tumsa uummata Oromoo Wallootiif harkama kiyyaaf haalaan fitti gammadeen jira. Oromoota naannoo hedduurraa dhufanii wajjin asitti wal arguudhaaf waan hedduu gammachuu guddaan natti dhagahame. As dhufuu kiyyaaf daran tokko kan na gammachiisu Oromoota bakka hedduurraa dhufanii asitti wal harkee wal baree isaanii wajjin wal arguudha. Yaada wal dabarfachuudhaaf wanni as dhufeef hedduun fitti gammachuu jira. Haala kanaan abdii hin kutatamu itti fufaa arras saanaan borus taanaan deeggarsa lammii teenya bakka rakkattetti bira dhaabbachuudhaaf qophiidha yeroo maraa'u. Dhaamsi nan qabu Oromoon bakka hundaa akka walii dhageessee walii dirmattuuf wal cinaa dhaabbattee wal deeggartuun dhaamsa dhaammachuu barbaada. Kanuma. Tole duraan dursee maqaan kiyya Muraad Muhammadin Jaama. Kan inni irraa dhufeen magaalaa Dirreedaati. Guyyaan har'aan tanaa akkuma beekamutti asitti kan argamnee fi koonsartii deeggarsa uummata Wallootiif magaalaa Finfinnee handhuraa magaalaa Oromiyaa Finfinneetti kan qophaa'e sanarratti hirmaachuudhaaf asitti argamne. So koonsartiin kun egaa guyyaa har'aan tanaa bifa adda ta'een asitti ni gaggeeffama. Nutis koonsartii kanarratti uummata Walloo cinaa ni jirra. Uummanni Wallootis Oromoodha. Oromoon martinuu ni jirra jennee bahaa dhihaa kaabaa fi kibbarraa Oromoon hundinuu asitti wal geenye har'aan tana koonsarticha irratti hirmaachuudhaaf handhuura Finfinnee keessatti argamnaa jechuudha. Yeroo nuti ilaallu Oromoon baroota dheeraadhaaf gabroomaati ture. Garuu gabroomee hogguu jennu gabrummaa kana bifa lamaan ilaaluu ni dandeenya. Warri gabrummaa keessa jiru caalaa warra gabrummaa fi gabrummaa keessa jirutu jira. Hogguu lama jechuudha. Uummanni Walloo akka guutuu uummata Oromooti waliin gabroomaadhaati ture. Deebi'ee ammoo isaan dachaadhaan gabroomaa turan. Maaliif? Uummanni Oromoo kan naannoo Oromiyaa keessatti kan argaman. Uummanni Walloo immoo naannoo Oromiyaa keessa osoo hin taane naannoo Oromiyaatiin alatti amba jalatti kan argaman. Uummanni Oromoo ambaan gabroomaa ture, Walloon ammoo kophatti caalmiyaadhaan gabroomaa ture. Kanaaf uummanni Walloo yeroo dheeraa gabrummaa keessa ture.
akkasumatti eenyummaa isaanii saba isaanii afaan isaanii osoo hin dagatin hanga kana turanii jiran. Nuti ammoo ammaan tana jijjiiramni biyya keessatti argamaadhaati jira. Yeroo ammaan tana uummanni Oromoo bilisummaa hanga takka illee ta'uu argachaati jira. Kanaaf ummanni wallootis akka Oromootiif dandahee akka jiraatu, akka Oromootti mirgisaa akka kabajamuuf, akka Oromootti ummanni wallootis Oromummaa isaatiin boonee akka jiraatu cinaa dhaabbachuudhaa fi uummata walloo ammas kan kanaan dura baroota meeqaantamaaf gabroomaa ture, rakkachaa ture, qe'ee isaatirraa buqqaa ture deebisnee dhaabuudhaaf kana qofa osoo hin taane handhuura Finfinnee irratti wal agarree lafti tun teenya ta'uu isii mirkaneessuudhaaf, lafti tun akka teenya taate shurufkeessuudhaaf kana qofa osoo hin taane Oromoota biyya garaagaraa irraa dhufee tos keessatti argame. Ani amma nama biyya alaarraa illee koonsartii kanaaf jedhu dhufeen as keessatti qunname Itoophiyaa qofa keessa osoo hin taane. Kanaaf namoonni kun hundinuu asirratti walitti dhufuun isaanii takkaffaa wal baran. Oromoonni kutaa jiran hundinuu wal baran tokkummaan isaanii ni cima. Kanaaf walitti dhufeenyi Oromootis as keessatti ni cima. Uummanni wallootis ni deeggarama. Akkasumas diinni keenya illee guyyaan itti rifatu guyyaa irraati. Guyyaa nuti nama keenyaaf ni jirra jennee wal cinaa dhaabbannu. Guyyaa nuti nama keenya cinatti mul'annu diinni keenya ni rifata. Diinni keenya rifachiisuu fi nuti tokkummaa keenya cimsinee gammada karoora keenya kan fuulduraattis guyyaan itti sirreeffannu arraa jechuudha. Ani asitti argamuudhaaf gammachuu guddaadhaatu natti dhagahama. Sababni isaatis guyyaan arraa guyyaan namoota hedduu wajjin itti wal bare itti wal argee akkasumatti guyyaan handhuura Finfinnee irratti Oromoota akkanatti miidhagee uffata aadaatiin Oromiyaa handhuura Oromiyaa irratti tokkummaadhaan waliin imaluu bu'uun arguu gammachuu guddaatu natti dhagahama. Akka waliigalaatti ammoo dhaamsiin Oromoo maraaf qabu takkaffaa keessattuu magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Dirree Dhawaa keessatti gaafiin Oromoo kan hin deebiin kumaatamaatu jira. Gaafii Oromoo kan hin deebiin kana gaafii kumaatamaan hin deebiin kana uummanni Oromoo tokkummaadhaan gaafiin kun akka isaaf deebi'uuf qabsaa'uudha qaba. Kan lammadaa ammoo ammallee wanni nuuf hafuutu jira. Nuti ammallee kan nu barbaachisu tokkummaa keenya. Tokkummaan keenya ammoo akka kutaatti osoo hin taane akka Oromoo hundaatti Oromoon tokkummaa isaa cimsachuu qaba. Keessattuu yeroo ammaan tanaa jijjiiramni biyya teenya keessa jiru jijjiirama gaariidha. Bulchiinsi yeroo ammaan tanaa biyyattii hoogganu jiru Oromoodha. Carraa kanatti fayyadamuudhaan nuti tokkummaa keenya cimsinee diinaa fi fira keenyaas adda baraadhaati jirra. Diina keenyaas fira keenyaas addaan barree nuti jiraachuudha qabna. Oromoon ammoo yeroo kamiyyuu caalaa yeroon ammaan tana tokkummaa cimsuu qabu yeroo ammaati. Yeroo wal deeggaruu qabu yeroo ammaati. Kanaaf Oromoon Oromoo ta'uu qofaaf wal jaalachuu qaba. Oromoon Oromoo ta'uu qofaaf wal deeggaruu qaba. Oromoon Oromoo ta'uu qofaaf wal cinaa dhaabbachuu qaba kan jedhuun dhaamsa qaba jechuudha. Kanaaf guyyaan har'aa guyyaa gammachuuti. Guyyaa gammannee itti gallu qofa osoo hin taane guyyaa asirraa dhaamsaa fi ergaa fudhannee ittiin gallu guyyaa akkasumatti illee wal jajjabeessuu ittiin aadeeffannu guyyaa tokkummaa keenya ittiin cimsannu akka nuuf ta'u hawwii guddaan qaba. Kanaaf uummanni Oromoo kan addunyaa hundarra jirtan dhiira dhalaa xiqqaa fi guddaa osoo hin jenne hooggantoota keenya cinaa hiriirree jijjiirama biyyattii keessa jiru deeggaruudhaan akkasumattis ammallee waan nuuf hafe kan qabnu jabeeffannee kan nuuf hafe akka gaafannu ergaa joon qaba. Hedduu aan gammachuutu natti dhagahama. Uummanni Oromoo bakka wal cinaa dhaabbachuu fi waliin dhaabbachuu fi deeggarsa walii godhuu isaaniitu hedduu natti dhagahama natti mul'ata jechuudha. Gammachuu guddoota kan natti mul'ata. Uummanni Oromoo bahaa fi dhiyaa fi kaabaa fi kibbarraa akkanatti wal cinaa dhaabbachuudhaan waliin hiriiruudhaan akkanatti uummata walloo kan buqqee kanas uummata keenyaanii abdii itti horuudhaan isaan kana qubsiisuudhaaf akkanatti xiiqiidhaan wal bira dhaabbachuun kun ani jijjiirama guddaa tokko dhufee jetiin amanaa jechuudha. Uummata Oromoo kana wajjin hedduu ammas wal barachuu jaama. Kan kaabaa fi kibbaa kan baaf dhiyaa kan waliin beeknes akka wal barnootaa tokkotti ilaalaa jechuudha. Ani dhaamsiin an qabu obboleeyyan keenya dura haasawanii jiranii. Ani ammas wanni jiru sa'a ammaa sanatti biyya bulchaa jirus Oromoodha. Jijjiirama kana qeeroon Oromoo itti lafee fidee Finfinnee kanaaf yoo xiqqaate Finfinnee har'aa agarru kana uummata Oromoo shurufkoitti jechuudha. Finfinnee kana har'a qabsoon as eegaltee as keessa kuni yoo xiqqaatee kan qalamni qabee qeerroo 5,000 sanii ol kan isaan awwaalamee fi kan hedduu nam 5,000 ol ta'uu danda'a. Innaa kana keessatti jechuudha warri Finfinnee tanaaf jee wareegamee namoonni 3,000 caalan namoota Finfinnee kana maalummaa isiin beekne kan agaree hin beekne ta'uu danda'a. Saniifuu uummanni Oromoo lubbuu qeerroo dhumtee sana ilaalee jijjiirama ammaa dhufe kana jabeessanii waliin dhaabbannee uummata Oromoo waliin taanee akkasumas qaamni mootummaas uummata Oromoo waliin ta'ee akka jijjiirama kana itti fufsiisu akka wanni amma dhufe kun nu harkaa hin baane jabaannee akka qabnu isin dhaama uummata Oromoo hundaanuu galatoomaa isin jaalladhaa jechuudha. Jechuun maqaan kiyya Abdii Amaan Jaamaa magaalaa Adaamaatti irraan dhufe
konsartii walloo tana deeggaru jechuudha. Asitti argamu hiyyaan gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Magaalaa guddittii Oromiyaa keessatti argame jechuun konsartii kanarratti argamu hiyyaan gammachuu guddaa takka natti dhaga'ama. Uummata Oromoo hundaanuu baga gammaddan. Yaalni qabu uummanni Oromoo takka ta'ee magaalaa Finfinnee kana keessatti gartee qubatee seenee wanni jechuu qaba. Magaalaa Finfinnee tana nuti akka magaalaa biyya namaatti ilaallee keessaa dheessaa turre amma asitti argamne namni Oromoo hundi huccuu aadaa fi hundi kun argamuun alleen argamu hiyyaan gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Uummanni Oromoo akka jirutti magaalaa Finfinnee kana seenee wanni jee gammachuu guddaan qaba. Uummata Oromoo hundaanuu galatooma gammadeetiin jira jechuudha. Ani Jarmanii dhufe maqaan koo Asterii garuu namni tokko Asantii jedhama. Hiriyaa wajjin uummata Walloo gargaaru nan gammada. Baay'ee galatooma. Tole maqaan koo Galataa Geetaachooti asumaan dura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraan dhufe. Uummata keenya shira diinaatiin Walloo irraa buqqee tumsuudhaaf gara barkumee dhufnee jirra jechuudha. Egaa yeroo as dhufnu uummati keenya hundumtuu dammaqee Finfinnee keessaas bakka birootis uummati keenya xiiqiidhaan dhufee jira. Kanaaf gammachuu guddaan nutti dhaga'amee jira jechuudha amma. Yeroo ilaallu haalli isaa bareedaadha. Kana qofa osoo hin taane bakka birootti illee koonsartiin kun Saaliyaan qopheessuu ishee fakkeenyummaa uummata keenya kan biroo fi artistoota keenya kan biroof illee ni ta'a. Kanaaf artistoonni keenya biroollee bakka birootti koonsartii akkanaa qopheessanii lammii keenya akka tumsan abdii guddaan qabaa jechuudha. Isheen maqaan ishee Asteer jedhamti. Biyya Jarmanii irraa dhufte. Kan isheen dhufteef immoo afaan keenya afaan Oromoo barachuudhaaf jecha handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee dhufte ji'a lama osoo hin guutin kunoo afaan keenya dubbachaa jirti jechuudha. Kanaaf Oromillee asuma nu keessa taa'ee afaan keenya barachuuf itti kooraa jira. Garuu biyya galaana miiqa qaxxaamurtee isheen Jarmanii irraa kaaste faranjoonni illee amma yeroo kana afaan keenya barachuutti jiru. Kun immoo gammachuu guddaa uummata keenyatti uuma jedheen abdii guddaa qaba. Galatooma. Roozaa Shifarraan jedhama. Kan hin dhufe lammiif lammii Wallootiif hin dhufe. Walloo jechuun uummata dirqisiistee eenyummaa sarbiti. Ani wallaarraan dhaale. Atillee warraallaa dhaalte. Isaan garuu uummata dirqiidhaan warri abbaa irree warri gorboonfataa ta'anii saba Oromoo xichee harma muree harka muraasantu dirqii itti laate. Isaan mul'ata warqituu baasan. Ka warqituun kaffaltii dabarsa warqituun dabarsite har'a uummanni Oromoo tokkummaa saniif jedhee har'aan tanaas dhufe. Kanaaf baay'eetti gammadanii waan jedhee ibsu qabu. Yaaboo waan hin jedhee siimuun qabu bara Rabbiif jedhiitiin irraa ta'us. Xiiqii aga kanan jenne. Maaf diintii ati Wallaggaa ati baa ati dhiyaa ati Arsii maalii jettee adda nu qoodde maqaa tana maqaa diin agaarraa ittiin nu tumaa turte. Maqaan diinniin addaan nu qoqqoodde tuni maqaa ittiin nu adamsitee nu ajjeesaa turte. Arraan tana uummanni isa cabsee ba'ee jira dhaloota qubeen galateeffadha. Yaaboo dhaloota qubeeti kaleessa akkanaan turre kaleecha itti tumamuu koo arraan fayyaani madaan qabu keessaa fayyeen jira himachuun fedhu. Baganitti ilmoota reebsisilleen jedha barbeektaa. Kanaaf uummanni irrallee xiiqeffatee lammiin biraa bakka biraatti ibidda keessaa jira. Oliin mirmatee, oliin adabsamee, oliin dhaanamee, oliin olirraa rakkoo tana olirraa qooda malee ani har'a roozan dhufee uummata Wallootii waaniin as dhaabbadhetu firii qabdii miti. Firii sabaa kanaan qaba kanan buuseen. Kaleessa waa keessa darbee tana buusee jira ani bar gammachuu guddaan na dhaga'ama. Yaa qomootoo, yaa uummata Oromoo callaa koo, yaa uummata homaan beekna waa taateef yaa Rabbiif jedhee ati tokkummaa ta'e labsiin jedha. Dhaloota si jala jiru laali anillee yoon darbe dhaloota tanaaf biyyattii tana qaba. Beekti tun biyya dhaloonni tun qabdee jirtiiti. Kanaan si dhaama atillee nagaa naati. Oromiyaa keeykana keeykana yaaya 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 Oromiyaa keeykana Kanamenya kenyaadulle gaarii barsiisaa biyya tana akka nuti bulchuu dandeenye namatti mirkaneessuu qabna. Oromoon saba bal'aa gara bal'atti sammuu qabdi
kasammuun duude akka sammuutti banan immoo ni qaraasu.